عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو maamiltoota keenya kabajamtoota keenyaa fi akkasuma hordoftoota keenya baga nagaa taatan baga walitti deebinee jira. Egaa akkuma beekamu viidiyoolee nuti maxxansinuu fi jechoota nuti daddabarsinu hundayyuu inni kaawwa irraa buufata. Nuti immoo dogoggora keenyaa fi akkasuma keessatti maal akka fakkaannu keessaa fudhanna. Walumaa gala har'a koomentiilee keessan kanneen gaddani viidiyoo dhimma Iraanii fi lola Iraanii fi Israa'el akkasuma Ameerikaa fi Israa'el walii galanii biyyoota ashkarii Yahudaa, biyyoota Arabaa, biyyoota Islaamaa tokko miti irra caalaa ashkaroota Yahudaa, ergamtoota Yahudaa of gargaarsisanii biyyoota Iraan irratti duula isaan banaa turanii fi biyyoota akka Falisxiinii, biyyoota akka Gaazaa irratti duula isaan gochaa turaniif seenaa qabatamaa jiru, waan qabatamaa jiru gadda dubbadheen ture. Achi jalatti koomentii hedduutu jira. Koomentii kana silaa waliin baasan ture waliin baasu beekamtii dabalaaf waan ta'eef akka isheen beekamne mataarra taa'ee gada cuucu. Mataarran gattaa dhagaa batteen irra kaa'a mataarra. Maal jedha koomentiin tokko fakkeenyaaf koomentii tokkoon fudhee dhufee qaalluun kan isheen beektu kan namaa hin jedhan. Sababni isaa Oromoodha isaan sabboonaadha. Oromummaas yoo ta'e sabboonummaas yoo ta'e Oromummaas yoo ta'e sabboonummaas yoo ta'e dhibbaa waan nuun jedhan hin qabnu jechuudha. Dhibbatti waan nuun jedhan hin qabnu. Biyyaaf dubbachuu, biyyaaf qabsaa'uu, dhugaa biyyaa haasa'uu, dhugaa sabaa haasa'uu. Dhugaa jiru dubbachaa turre, dubbachaas jirra gara fuulduraattis hin dubbannaa jechuudha. Biyya Arabaa keessa maal si naqee, biyya namaa keessa maal si naqee. Islaamni addunyaa kanarra jiru waliif obbolaadha. Kana beeki. An dhimma amantii kootiin haasa'aa jira. Dhimma Oromummaa keetii haasa'aa hin jiru. Dhimmi Oromummaa bakka Oromummaatti haasa'a. Wal keessa laaqu, wal keessa rukutineetis akka minaan kadhattu sagalee koo yoo dhageesse jechuudha. Beekaan koomentii sana ol baasuu dhiise. Addunyaa yoo jiraatte Oromoon jiraatti. Namni tokko biyya kootiif hin qabsaa'a jechaa, sabaaf hin qabsaa'a jechaa, imaammataaf tarsiimoodhaan hin hoogganama jechaa, saba yookiis biyya roorroo ofirraa deebisuuf qabsaa'u tokkotti quba qabee qishinaatti gochuun dogoggora akka seera kamiittiyyu. Maaltu si ajaje? Dhaaba keessa kamtu si ajaje? Abaa'oo yoo taate dhaaba kee abaa'oo si ajaje? Nama eenyummaa isaatiif qabsaa'u dhagaatti darbachuu. Falistiin, Gaazaan, Iraan eenyummaa isaaniif qabsaa jiru. Maaltu dhagaatti darbachuu si geesse? Ati eenyummaa keetiif qabsoofta miti? Dhagaa sitti darbattee jirti. Yoo dandeesse sagaleedhaan tumsi. Yoo dandeessu ta'e hin dhiiftaa jechuudha. Akkasi. Qaamni si ergate eenyu? Wobootu si ergate? Naa qabsaa'e jedhe, naa dubbadhu jedhe, Iraaniin dhaqee arrabsisiin jedhe, abaa'utu si ergate, oopidiyootu si ergate, kaafaa'utu si ergate, ezemaa si ergate, eenyu abbaa kee si ergate. Oromummaan akkasii, warra akkasii kanaa jechuudha. Warri akka hawaasni, akka aktiivistoonni Oromoo, hayyuun Oromoo, beekaan Oromoo, ol bahee dhimma Oromoo hin dubbanne, dhimma biyyaa, dhimma biyyee, dhimma lafaa, dhimma lafee hin dubbanne, warri akkasitti afaan luugame, warrootan guddis badiidhaaf baalagoota asirra yaatu, oomaa takka hin beenne, asharbashara qoshaashaa kosii asirratti walitti qabamtee teessu maqaa Oromootiin. Uffata aadaa uffattee alaabaa hidhattee. Uffata aadaa uffachuun qabsoo miti. Alaabaa uffachuun qabsoo miti. An dhimma amantii kiyyaan dubbadde. Akka amantii kootiitti Islaamni addunyaa kanarra jiru miidhamuu hin qabu. Islaama qofa miti ilmi namaa kamiyyuu miidhamuu hin qabu. Miidhama ilma namaa kamiifiyyuu amman sagalee qabutti hin dubbadda. Miidhama ilma namaa kamiifiyyuu yoo barbaadde ni dhaggeeffatta, yoo barbaadde ni dhaggeeffattu hin dabartaa jechuudha. Akkasi deebiin sii kennaa jira. Deebii seeraa feeraati kun. Barcuma keenya dabbaal mootii gaaraa jedhe Kadir Martuu. Barcuma keenya as masirkiin gidamirraa. As teenyee ergaa si ergina deebii keessan. Qaalluun kan ishee yuun beektu kan namaa himti. Ati kan kee hin beektu. Kan kee osoo kan kee beettee kan namaatti quban qabdu jechuudha. Osoo kan kee beettee kan namaatti quban qabdu. Kanaafuu namoonni Oromummaa golgaa godhatanii, sabboonummaa golgaa godhatanii, amantiitti akkasuma miidhamaa, zallamamaa, ittumaa zallamuu barbaaddan isin hattoota, saamtota jechuudha. Kijibdoota. Maqaa Oromummaas hin beektan, sabboonummaas hin qabdan, Oromummaas namummaas hin qabdan. Akkasi Oromooma kana. Warra akkasiiti, warra akka nuti waa'ee Oromoon dubbanne nu gochaa jiru. Hin dubbanna garuu nuti. Kaleessa dubbachaa ture, har'as ni dubbanna, boris ni dubbanna. Oromoo qofa miti ilma namaa addunyaarra jiruuf iyyuu dubbachuun dirqama. Yoo dandeesse qaamaan itti hirmaattee lolta. Yoo dadhabde arrabaan dubbatta. Akkas.
wanti sii galuu qabu maqaa oromummaa dawoo godhattee hattoonni sagaagaltoonni asirra yaate maqaa oromummaatiin fiishkaa fuufuu barbaadu deemii dhaqi bakka feetetti ciincayi bakka sin beennetti si beennaa jechuudha eenyu kee maal akkati taate ana akka kootti natti himuu hin dandeessu anaan akka kootti natti himuu hin dandeessu dandeettii ittiin natti olaasuuftu sin qabdu kara sabboonummaaf oromummaa Abaacaa yookiis aliif irraa kaaseen gassi barsiisa maal akkati taate eenyummaa keef qabsoof ta'ee ta'u nama eenyummaa isaaf qabsaa'utti dhagaan guuriin eenyuun iyyuu ta'e dabalataan Ustaaz Ahmadiin Jabal waan hedduu dheeraa tokko barreessan waan hedduu waan ajaa'ibaa waan ajaa'ibaati akeekkachiisa mootummaa Itoophiyaatiif kennan ilaali dhiira jechuun akkasi dhiira jechuun falfaltuudhaa fi tooshattuudhaa fi goomattoo asirra teessee koomentiidhaan xebeexxebdu miti dhiira jechuun akka Ustaaz Ahmadiin Jabal kana dhugaa jiru dadhabina Itoophiyaas ija kaayettime jechuudha dadhabina Dr. Abiy Ahmadis ija kaayettime wanti dhufu hin jiru jechuudha dhugaa dubbatu dhugaa dubbadhu akkasitti haqa jiru Ustaaz Ahmadiin Jabal barreeffama isaan barreessan fixiinsa Harargeetiif mata dureen fixiinsa Harargeetiif walgahii Jenevaa jedhamee mata duree isaan kaanii jiran irratti dhaqaa dubbisa seenaa warra Jiwishfaa seenaa warra Israa'elii yeroo isaan dhaqanii baha Oromiyaa Harargeen qubachuuf jiran sanatti seenaa hedduu tarreessanii jiru yeroo sanatti maal akka ta'a ture sila Israa'elii yoo nachi qubattee itti ta'e medhiisa namummaan keenya hin jiru sila hin jiru guggubachaa jirra malee gubannee dhumneerra malee ibidda nutti kaanii akkasi ummatichi ummata naatoo namaa hin qabnedha waan ta'eef kanaaf yoo waa barreessitan yeroo waa dubbattan yeroo waa haasoftan nama hayyuu beeka akkasii fakkeenya fudhadhaati ilaalaa akka Ustaaz Ahmadiin Jabal kana jechuudha nama oomaa Ustaaz Ahmadiin Jabal amma fakkeenyaaf koomentii isaanii garii argeera namoota isaan jalatti barreessan namoota Ustaaz Ahmadiin jalatti barreessan dubbiin warra faarse bulaa farrabse bulaa dhuufuu looniitiin ciincoftuu hin urgooftu waan tokko waan amma xurii qeensaa dabaluuf hin dandeessu irraa hir'isuu hin dandeessu Ustaaz Ahmadiin Jabal akka warra kaanii achas bahee fexedhee mootummaa jala fiigee mootummaa jala hunkuramee mootummaa kadhatee mootummaas gabbaree mootummaas deggeree mootummaas mormee na argaan hin jedhu akkas hin jedhu kanaaf dhiira haati deesse dhugaa rabbi haqa walii kaa'uun dirqama dhugaa jiru lafa kaa'e dabalataanis waa'ee sabaallee numa dubbata waa'ee biyyaallee numa dubbata Ustaaz Ahmadiin Jabal maal abbaa kee arrabse bulaa faarse bulaan itti fincaa'uu barbaada fincaan keessaa ajaa tortoraa sana nurraa dhaabbadhaa kanan jechuu barbaada maaliifan akkasitti isinitti haasaa beektu qola irraa baasee isin salphisee salphoodhaa jechuudha isintu warra asirraa faarse bulaa farrabse bulaatu salphoodha salphatti immoo soqolaa gargaaruu jedhan salphoo soqolatti soqolaa gargaaruu jedhan ittumaa isinirraa soqollee isinitti himnaa jechuudha arrabse bulaa faarse bulaan Ustaaz Ahmadiin Jabal dhimma mootummaa deeggaruutti isin qabu dhimma mootummaa mormuutti isin qabu warri maqaa mootummaatiin maqaa mootummaa mormuutiin Ustaaz Ahmadiin Jabalitti dhagaa guuruu barbaadan kijibaadhaa fakkeessiidha harka lafa jalaatiin maaloo godha kijibaaf fakkeessi situ danda'a malee situ beeka malee inni daa'iidha aktiivistiidha nama seenaati kitaaba mataansa gattaa irraa baradhu walii gadi hin borcaminiiti siin jechuu barbaada warri kaan warri nama hubattan na hubattu warri na hubattan na hubattu warri na hubanne immoo ilaa yoo malqiyaamaa na hubattan gadi galoodha waan ta'eef akka dubbiin keessan akka eegee maaliif fincaan gaalaati duubatti achi deema duubatti nu fuulduratti tarkaanfanna isin duubatti tarkaanfattu tarkaanfadhaa gara duubaatti nuti immoo gara fuulduraatti tarkaanfanna salaamun alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu walitti deebina